Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godhaa, daawwadhaa. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godhaa, daawwadhaa. Magaalaa gudditti dheeraaf rankalloo yaadillee dawaadha. Burqisiiftuu artii ammaltuu hayyuudha. Lammaffaan ararii hubadhaa ammallee warri sassabdan jinni namaayiitii jechi yoo sii galee oonni leenca guddaa waraaboo ammallee. Heeysummaan ol seentee ulaalula taatee hokkee toona seentee dhiiga koo dhuunfattee yoo seentu kallattee hanga arbaa geessee na keessa guddattee itti galoo heerri dhibbaa heerri lammii teenyaa lallabaadha jibbadhaan maddeeyanii. Waasan qofaa miti guuza jiraa baay'ees nutti afeerratte tafkii fi tuqaanaa sinjirees yaamteeti osoo nurraan kooniin madaan kaleessaati murruqii dabaltee calii calanqootti kanaaf hin gufattuu qabsoon oromooti itti fufti qabsoon hamma bilisoomnitti. Daloonni gubee jajjabiitoo jenerashiin ammaa gootoonni eeguutuu bilisummaa keenyaaf kanabbanisumaa. Daloonni gubee jajjabiitoo jenerashiin ammaa gootoonni eeguutuu bilisummaa keenyaaf kanabbanisumaa. Wabalchitu gabrummaasitu daramoota akaku abaabulanii keessikoota daandiiraas meesuu deemsini yaafota akaku abaabulanii keessikoota daandiiraas meesuu deemsini yaafota yaadaloota kubeedaalota karoomee alsaaboon saafeetiin oromoo tokkoomee. Yaadaloota kubeedaalota karoomee asaaboon saafeetiin lammii koo tokkoomee wareegama qaaliin fitte keeyyamaa oromoon tokkummaa jabeessaa tokkummaa injifannoon galuu fagoonsa hin ammaa oromoon tokkummaa jabeessaa tokkummaa injifannoon galuu fagoonsa hin ammaa. Daloonni gubee jajjabiitoo jenerashiin ammaa gootoonni eeguutuu bilisummaa keenyaaf kanabbanisumaa. Daloonni gubee jajjabiitoo jenerashiin ammaa gootoonni eeguutuu bilisummaa keenyaaf kanabbanisumaa.
Sena share goda me. Sena share goda. Hayyee ashama harka fuunee jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota irree miidiyaa nageenyi keenya kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isaan dhaqqabu. Egaa sagantaa keenya itti seennee jirra. Egaa namoonni seentan yeroo tokko share godhaa, like godhaa, follow godhaa irree miidiyaan akka ilmaan Oromoodhaa hunda dhaqqabu ka godhuu danda'u isinii jechuudha. Kanaafuu yaada hanga tokko namoonni dhimma gocha ajjecha sanyii ilmaan Oromoodhaa duguuguuf nafxanyaan hidhattee ilmaan Oromoo irratti aggaamte kana Oromoon akkamitti keessaa ba'uu qaba, Oromoon maal godhuu qabas waan jedhu odeeffannoo bilbila namoonni yaada qabdan karaa WhatsAppiitiin kennachuu ni dandeettanii jechuudha. Kanaafi sagaleen kiyyas akka gaariitti dhagahamuu jira. Ilmaan Oromoodhaa sanyiin Oromoodhaa lafa kana irraa duguuguuf akkuma barrootan sirna Minilik darbe mootummaan nafxanyaadhaa irree isaa jabeeffatee mootummaan hoogganamee ilmaan Oromoodhaa akka ijji namaa hin tolletti akka haalli ilmi namaa hin goonetti waan ilma Oromoo irratti dalagan kana dhaloota ammaa kana keessatti argaa isa jaarraa waggaa jaarraa 18 jaarraa 19 keessatti waan hin dalagamne ilmaan Oromoo irratti dalagan jechuudha. Kanaafi ilmi Oromoodhaa dhimma kana ofirraa deebisuuf maal godhuudha qaba, Oromoo maal godhuu dandeenya waan jedhu irratti hundi keenya qalbiin irratti hojjechuu qabna yaada jedhu mata duree qabadhee dhufe. Kanaafuu namoonni yaada qabdan bilbila asirra kaa'ee jira. Bilbila kana save godhachuun gama WhatsAppiitiin naqunnamuu hin dandeettu jechuudha. Kanaafi haalli biyya keessa jiru waan baay'ee nama rifachiisaati. Oromoon garaa jabaatee garaa jabummaan ilma namaa akkanatti waan akkanaa kana irra raawwatee hin beeku jechuudha. Haalli kun sisteema siyaasa gugurdisuu yookiin ammoo siyaasa babal'isuuf mootummaan biyya bulchu kana haa raawwatu hin beeynu. Garuu dhiigni ilma Oromoodhaa yeroo akkasitti dhangala'ee nafxanyaa yeroo akkasitti saanjaan ilmaan Oromoodhaa cafacaftee ambulaansii keessaa gadi yaaftu ilmi Oromoodhaa ardharraa qabee sa'aatii kanarraa qabee akka rafuu hin qabne beekaan hayyuun qeerroon qarreen dhaamsa gurguddoo walii dabarsuu qaban waan jedhu irratti warrootni gama social media adda addaa irra fayyadamtan ergaa gama danda'amuun waliif dabarsaa, ofii keenya ammoo of qopheessuun dirqama Oromooti jechuudha. Kanaafi wanni ilmaan Oromoo irratti dalagame waraana የዓለም ሁለተኛ ጦርነትና የዓለም አንደኛ ጦርነት ኢሳ አርመዱራ ገማ ሂስትሪቲን በረኔ ወራኒ ናዚዳ ጀርመን ኬሰቲ ጃራ ሄዱዱ በዴቢኔ ዮ ያደኑ ሳኝን ዱጉጋዳ ገማ ሂትለሪቲን ራወታም ሂትለሮታን ጀቹዳ ራወታሜ hangadda ummat san keessatti madaa godaannisa ta'ee achi keessa jira jechuudha. Haala tartiiba san keessatti dhaloonni biyya sanii maal akka gochuu jiru, maal akka dalaguu jiran historically waan dubbifne irraa waan tokko tokko waliif hiruu ni dandeenya jechuudha. Akkasuma gochoonni bara san Minilikiin nurratti raawwatame haaluma naaziin ilmaan Jarman irratti raawwate Minilik illee harma muraaf harka muraa bara san nurra raawwate jechuudha. Gocha san garuu ilmaan immiyyeedha nuti hin raawwanne nuti hin dalagne jedhanii hawaakatanu garuu nuti seenaan dhageenye qaamaan biran turre kan akaakilee keenya irratti dalagame harmi muraaf harki muraan sun yoo arra dhaabbannee tilmaamnee laallu gochi kaleessa dalagame isa akaakilee keenya irratti dalagame santu akka nuti yaadannu nu taasisaa jechuudha. Kanaaf kaleessas ummata kanaaf hin dhiifne gadoo qabna. Ardha wanni akkanaa kun yeroo raawwatamu ummanni immiyyee Minilik ummanni nafxanyaadhaa miileenni 11 Oromoo keessa osoo jiraatu
ummanni sammuun duwwaadhaa ilmaan Oromoo walloon irratti yeroo san raawwatu Oromoon waan ciisee fi oolee itti bulu seehaniiranii jechuudha. Kanaaf haasawa adda addaa dhagahu jirra, waan Oromoof kuusu jiran, waan Oromoof yaadu jiran. Kana ammoo ilmi Oromoodhaa arma booda qabsoon karaa nagayaas wanni jedhamu jalaa dhawamee ilmi Oromoodhaa bakka jirutti of qopheessuu qabaa jechuudha. Dhiiganna dhangala'ee dhiigatu na jige lubbuu obboleewwan tiyyaa adda dhabe jechuudha. An waggaa 150 dura ka booyuufitti jiru akaakilee teenya haadha teenya Oromiyaaf jecha ka harmi isaanii cirame, ka harki isaanii cirame, ka kolaafame hedduun seenaan ka dhaga'utti turre sun gochi adda raawwatame san nu yaadachiisaa jechuudha. Kanaaf nuti akka mootummaatti illee kaleessas mootummaa hin qabnu turre, har'allee mootummaa hin qabnu. Mootummaan nuti eeggannu hin jiru. Kanaafuu Oromoon irree isaa cimsatee qeerroo isaa jabeessee akkuma kaleessa Oromoo fi Oromummaa tissee ardhaan ga'e dhaloota dhufu Oromummaaf Oromiyaa dhaalchisuuf nuti jabaannee wal jabeessuu wal ijaaruu qabnaa waan jedhuuf gama irree miidiyaatiin yaada kiyya qabadhee dhiyaadhee jechuudha. Egaa sagantaa kana isiniif qopheesseen isiniif dhiyeessutti jiru ana Murteessaa Hajjiiti. Namoonni yaada qabdan bilbilli ni jira. Bilbila kiyya isin jalaa fuudhuu ni danda'a waan ta'eef sheer godhaatii hedduu waliin gayaa. Ammoo wanni an irratti dabaluu barbaadu gamanumaan warri paartilee siyaasaa karaa nagayaatiin isaan jedhaman kan guutumaan guututti biyya san keessatti dorgomu jiran yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaadhaa walakkaa taa'anii maal akka odeessu jiran yaada takka takka isiniif kaasee irratti dubbadhaa. Na hordofaa sheer naaf godhaa akka Oromoo hunda dhaqqabu waliif dabarsaa isiniin jedhaa na hordofaa. ግና አመራር ይሄ ሊሰመርበት ይገባል። አብዛኛዎቹ ነጥብ ጣይር የሄደበት ይመስለኛል። በተለይ እኔ ትኩረት ሰጥ የፈለኩት ከጀርባ ህዋት አለ ኦነግ ሸኔ ያለ እየተባለ የሚሰጠው ስያሜ ያሰት ነው። ፈጻሚው ራሱ ወዴት ብልጽግና ነው። ጎበዝ የሚያነሳው ጥያቄ ከዚህ ጋር የሚያዝ ይመስለኛል። በተለይ እንደዚህ አሁን በወዴት ብልጽግና ላይ ባላፊነት ያሉ ሰዎች በዘረኝነት ተወልደው በዘረኝነት አድገው በዘረኝነት እሳቤኖችን ሀገር እየመሯት ያሉ። ስለዚህ ከነሱ ነፃነትን ወይንም አርነትን መጠበቅ በጣም ከንቱነት ነው። ስለዚህ ህዋት በፊት እንደ ምክንያት ሆኖ ሲቀርብ ነበር። አሁን ህዋት ሙሉ በሙሉ አቅም ያልባ ሆዷል። ኦኬ ያዳ namicha kana asumarratti dhaabe maal jechuuf deema maala haasawutti jira waan jedhu xiqqoo irratti mari'an. Nuti akka Oromootti kaleessa ilmaan Oromoodhaa qeerroof qarreen abbootii teenyaa fi haadholii teenyaa dhimma waa'ee magaalaa Finfinneetiif lubbuu qaalii hedduu kenninee as geenye. Warri adda magaalaa Finfinnee walakkaa keessa taa'ee akka barbaadetti ibsa akkanaa kana kennu yeroo qeerroon Oromoodhaa rasaasa mootummaa wayyaanee jala teettee waraana mootummaa wayyaaneedhatti of kennitee qabsoo hadhaawaa san gootee lubbuu of kennitu. Ummanni adda isin argitan kun warra akka barbaadetti rafee ka'ee ajjeechaa ilmaan Oromootitti gammachuun jiraataa ture jechuudha. Rabbiin isinitti agarsiisu. Ummanni kun namoota kanniin takka takkaan isaan beeka. Yeroo ajjeechaan ilmaan Oromoodhaa irratti raawwatamu guyyaa takka ummata balaaleffatee hin beekne jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana diinni keenya wayyaaneedhamu ummata kana yoo jenne isa seenaa dur darbirraa kaafnee yoo hanga ammaa herreeganne
dhugaadha diinni keenya inni tokkoffaan ummata kanaa jechuudha. Diina kan kee kattiin herreegattu kattiin madaalattu tokkoffaa si balleessa, seenaa kee balleessa, eenyummaa kan kee dhossa, lafaa fi qe'ee kan kee irraa si duguugaa jechuudha. Diinni tokkoffaan isa kana. Kanaaf ummata kana diina tokkoffaadha wanni jenneef eenyummaa kee balleessaa, aadaa kan kee awwaalaa, qe'ee kan kee irraa si buqqisa. Kanaaf diina tokkoffaadha jennaan jechuudha. Wayyaaneen waggaa 27 guutuu yeroo sadarkaa hooggansatti Itoophiyaa keessa turte sirni federaalizimiidha bilchinnaan biyya san keessatti hujii irra ooluu baatullee garuu lafti tun ta Oromooti, lafti tun ta Sidaamaati, lafti tun ta Walaayitaati, lafti tun ta Amaaraati. Sirni TPLFidha akkasitti waggaa 27 hooggansarra turanii jechuudha. Ummanni kun garuu rakkoon sirna kana keessa ture dhugaadha mirga abbaa biyyummaa kan kee irratti keewwata 39 gaafattee hin fottoqa yoo jette Oromoon hin argatu. Maqaa federaalizimiitiin qaamonni hin barbaachifneef qaamonni barbaachisu hundinuu lafaa fi qabeenya albuuda Oromoo saamuudhaaf seera akka ofii isaanii tolutti tumatanii Oromoo saamaa turanii jechuudha. Diinagdee hawaasa keenyaa saamuu turan. Lakki diinagdeen hawaasa kiyyaa hin saamamu, diinagdeen hawaasa kiyyaa hin tuqamu yoo jettee gaafii itti gaafte ummanni kun si dhabamsiisaa jechuudha. Yeroo san dabil ejentii ta'ee ummata kanaaf ka tajaajilaa ture warruma ardha biltsiginnaa ofiin jedhu kanatu masakkee qe'ee Oromoodhaa geessee jechuudha. Kanaaf nafxanyaanis diina, ummanni kunis diina Oromoof jennee qeerroon waggaa 6-7 guutuu qabsooftee lubbuu qaalii itti kaffalteet ardhaas geenye jechuudha. Inni qaama keenya uffatee nu fakkaatee isa jijjiirama qeerroon fidde maqaa Oromootiin masaraa seeneeti akkuma waliin beeynu anamma wanni an dubbachuu jiru waan haarawaa miti. Waan waliin beeynu waan wajjin argaa jirru jechuudha. Kanaaf ummanni kun nu fakkaatee bakka san ga'ee afaan jijjiirate warra waggaa 27 guutuu dabil ejentii ta'ee lafa Oromoo gurgurataa ture maqaa investimentiitiin ummata Oromoo buqqisaa ture. Isaan kanniintu ardha gaddeebi'ee qabsaayaa of godhee dhugaa beeytanii waggaa 27 warra dalage ta'ee haqa Oromoo awwaalee qabsaa'ota ilmaan Oromoodhaa cabsee jechuudha. Anaaf diinni tokkoffaan isaan kana jedhee fudhadhaa jechuudhaan. Isinis akka itti fudhattan an hin beeku. Maaliif ani akka qeerroo tokkotti yeroo godina keessa ture ka ganda keessa seenee agaazii qabatee ilmaan Oromoodhaa ficcisiisaa ture istil haga amma gandarraa godinatti godinarraa hanga federaalatti takka takkaan isaan beekaaf diinni keenya ummata kanaa jedhee wanni irraa dubbadhuuf jechuudha. Takka takkaan wal beeyna. Waliigalteen isaan kaleessa qaban dhugaadha OPDO ka tolchee sirreeffatee gadi baase TPLF ni beeyna kana waliin. Waan TPLF jedhanii ni dalagan, waan isaan ajajan ni godhan, ajjeesaa yoo jedhan ni ajjeesan, basaasaas yoo jedhan ni basaasan. Ardha muummeen ministeera Itoophiyaadhaa Abiyyi Ahimad dabballeetti ka wayyaanee waggaa 27 guutuu yeroo ture Jimmaan keessatti ka ilmaan Oromoo adamsiisaa ture ka qabeenya Jimmaa buna Jimmaatii fi qabeenya Oromoodhaa guutumaan guututti ka diinaaf dabarsee gurgurataa ture namni tokkoffaan isa kana jechuudha. Namni tokkoffaan isa kana jechuudha. Oromoof Oromiyaa keessatti namichi kun diina isa nafxanyaa haadhoo Oromoon fagootti ofirraa eeguu qabu isa kana jennee wanni irratti qabsaa'uu jirruuf jechuudha. Kanaafi ummanni anamma isiniif kaayee irraa dubbachuu jiru kun warra akaakileen isaanii abbootii teenya akaakilee teenya haadha teenya harka mure harma mure isaan kanatu afaan tottolfatee maqaa tarsimoo siyaasa paartii isaanii hundeeffatanii magaalaa Finfinnee wadhakkaa Oromoo keessatti dorgomuuf qophiitti jiranii jechuudha. Yeroo kana hayyoonni Oromoodhaa mana hidhaa keessa jiru. Beektonni Oromoodhaa mana hidhaa keessa jiru. Doktorri Oromoodhaa, Profeesarri Oromoodhaa Oromiyaa keessatti mirga hin qabu ni adamfama, ni ajjeefama.
bulchiinsa kana keessatti sirni filannoodha dimokraatawaa ta'ee biyya san keessatti adeemsifama jedhee biltsiginnaan gowwaan nafxanyaa biyya keessatti nu dhaalchisuuf nurra dorgomsiisuuf haala tolchaa fi jiraa jechuudha. Kana hoo Oromoon maal godhuu qaba? Oromoon dhimma kana yoo aki itti deeme akkuma isaan itti tottolfatanii filannoof dhufutti jiran kanatti yoo godinoota Oromiyaa keessa ka seenan yoo ta'e ilmi Oromoodhaa maal godhuu qaba waan jedhu irratti dubbachuu qabnaa jechuudha. Yeroodhaan dubbiin jala geettee as kaanee achi kaanee utaallee aarsaa hin barbaachifne kennuu irra ammuma kana irraa itti qophoofne diina afaan banee Oromiyaa keessa seenee Oromiyaa keessatti dorgomee warra aadaa Oromoo beeku warra seenaa Oromoo beeku warra seenaa eenyummaa Oromoodhaa ittiin guddatee ittiin afaan keenyas akka barbaadetti ittiin baratee waa hunda nu caalatti danda'u ummata kanatu yeroo ammaa kana caffee mootummaa naannoo Oromootiifillee Oromiyaatiifillee dorgomuuf dhiyaachuu jira jechuudha. Nuti akka beenyutti sirna federaalizimii biyya sanii san keessatti federaalizimiin naannoon hundeeffama. Erga naannoon hundeeffame federaalizimiin biyya san keessatti qixa ta'een Itoophiyaa san hoogganaa jechuudha. Har'a garuu hooggansi sirna federaalizimii biyya san keessatti erga Abiyyi dhufee jigeeraa jechuudha. Sirni federaalizimii hin jiru. Yoo piriinsimpilii saniin herreegnee laalle caffee mootummaa naannoo Oromiyaa keessa ilma Oromoo osoo hin taane ilmaan nafxanyaatitu afaan warra barateef afaan warra dubbatu seenaa Oromoodhaa haa xiqqaatu haa guddatu warra beekutu caffee Oromiyaa dorgomee seenuuf qaadhimamtoota isaanii Oromiyaa keessatti leenjisanii jiranii jechuudha. Kanaaf Oromoon illee caffee Oromiyaa illee gadhiiftee bayuun ishii ammaa jechuudha. Kanaaf Oromoon dhimmi kun osoo itti deemee irra hin gahin warri adda magaalaa Finfinnee walakkeeffatee filannoo ilmaan Oromoodhaa kan godina Walloo keessatti ajjeefamu jiran san dhiiga san irra ejjatee ajjeechaa ilmaan Oromoodhaa irra deemanii dhugaan ilmaan Oromoodhaa awwaalamee yeroo ammaa kana filannoof Oromiyaa keessa deemuuf filannoo godhuuf of qopheessuu jiran kana qeerroon teenya hidhattee ummata kana karaa kamittuu ofirraa barbadeessuu qabdii jechuudha. Armaan booda fuulaan fuulatti diina kan kee ofirraa dhooguun dirqama jechuudha. Rakkoon barootan waggaa 27 rakkoodha jennee laalutti jirru rakkoon ammoo ilmaan Oromoodhaa arma booda itti dhufu guddoodha waan taateef Oromoon ammuma kanarraa of qopheessuu qaba jennee yaada keenya ibsannaa jechuudha. Kanaaf warri adda karaa nagayaatiin sirna dimokiraasii jedhee asiin Oromoo cabsaa asiin maqaa adda bilisummaa ummata Oromoodhaa shaneedha jedhaa ilmaan Oromoodhaa ajjeesisiisaa asiin ammoo filannoo harka biraatiin nu keessatti godhuuf warri of qopheessu jiru kun diina Oromooti. Hanguma biltsiginnaanuu baatu diina ilmaan Oromooti. Namoonni kunniin jechuudha. Isaan barbaadan wal haa balaaleffatanii. Isaan barbaadan golaa nyaatanii. Oromoon qabsoo waggaa dheeraa godhaa armaan gahee isaan masaraa mootummaa seensise istoopii ta'ee wanni hundinuu dhaabbatamee laallamuu qabaa jechuudha. Game over jechuu qaba. Game over jennee qabsoo keenya bilchinnaan wal hordofaa wal dhaggeeffataa warroonni kaleessa waggaa 6-7 qabsoo keessa wajjin turte qeerroon faayidaa addaatiif jecha sirna kana keessatti dabalamtes adda ajjeechaa fi dhiigni ilmaan Oromoodhaa kan Walloo keessatti dhangala'e sun isinitti dhagamee biltsiginnaa keessaa yeroon harka akka fudhattan isiniin jechuu barbaade jechuudha. Ijoolleen waggaa 6-7 ture waggaa 6-7 ture walbeeyin ka wajjin dalagutti turre hedduun isaanii kan biltsiginnaa keessa jiran walbeeyin. Kanaafi yeroodhaan ilmaan Oromoodhaaf gocha amma nurratti adeemamuu jiru sanyiin duguuggaadhaa isa waggaa 150 dura darbe kan nuti deebi'utti jiru qeerroon amma kana kaatee kakaleessa faayidaa addaatiif jecha biltsiginnaan sobdee biltsiginnoofte hundinuu takka takka ayyaataniit biltsiginnaa irratti akka qobsooftanii nafxanyaan akka Oromoo keessaa buqqaatu godhuudha jechuudha. Of qopheessi Oromoo, of qopheessi qeerroo, of qopheessi qarree. Ani dhaamsi kiyya ka jechuutti jiru isa biyya keessa jiruu fi isa biyyootan alaa diiyaaspooraa adda addaa keessa jiran hundaaf dhaamsa kana dabarsu jira jechuudha. Kana
Sheer godhaa waliin gayaa ammallee yaada namichaa baneetiin dhaggeeffannee waliin itti deebina. Kanaafuu uummanni kun uummata diina, uummata beektanii kaleessas harma muraaf harka muraa abbootii akaakilee teenya irratti raawwatetu arras magaalaa teenya Oromiyaa keessatti akka barbaadetti filuuf filatamuu maal waan jedhamu kanneen hundaa gaggeessuuf warra adeemamuutti jiru waan ta'eef kana ammoo wanni amma isiniif as baasee isinitti himu jiru isiniif haaraa ta'eeti miti garuu ammoo yaada irraan wal kakkaafnee gama social media dha itti fayyadamne qabsoo teenya gama fuulduratti akkaataa itti deemuu qabnu hundin wal hordofne waan irratti dubbatamuu qabnu ni dubbanna jedhee waan kana dhiyeesse. Kanaafuu namoonni na hordofuu jirtan share like godhuu subscribe godhuu YouTube irratti illee irreen miidiyaan akka nama hedduu dhaqqabu nu faana bu'aa isiniin jedha. Yaaduma namichaa kana dhaggeeffadhaamee walitti deebina. ኦነግ ሸኔ የሚል ስያሜ የሰጡት ኦነግ ሸኔ የኦህዴድ ብልጽግና የወታደራዊ ክንፍ ነው። ለዚህ በርካታ ማስረጃዎች አሉ። ለምሳሌ ከማል ገልቹን ስንወስድ እኮ በግልጽ ተናግሯል። እሱ በኦህዴድ ብልጽግና አመራር ውስጥ ያሉ አካላት ኦነግ ሸኔን እንደሚደግፉት እኮ እሱ ተናግሯል ራሱ። እንግዲህ በዛ በሰዓቱ በነበረበት ሰዓት የኦሮሞ ብልጽግና ወይም የኦህዴድ ብልጽግና የጸጥታ ኃይል ኃላፊ ነው የነበረው። እሱ በግልጽ የተናገረው መረጃ ነው። በተመሳሳይ ደግሞ ተከታታይ የሆኑ መረጃዎች አሉ። እነዛን ተከታታይ የሆኑ መረጃዎች ፓተርን ስንሰራለት ፈጻሚ ሙሉ በሙሉ የኦህዴድ ብልጽግና ነው። ይሄንን ግን የወታደራዊ ክንፉን ኦነግ ሸኔን ያመጣውም ለዛ ዓላማ ነው። ይሄ ለፖለቲካ ሀሁ ለማያውቁ ሰዎች ሊያጃጅል ይችላል እንጂ ፈጻሚው መንግስት ነው። ለምሳሌ የኦሮሚያ መንግስት ይሄ መረጃ እንዳይዘገብ ማድረጉ እኮ የፈጸመውን ወንጀል እየተከላከለ ነው። ኦቢኤን በክልሉ ውስጥ የሚፈጸመውን ወንጀል የዘር ማጥፋት ወንጀል መዘገብ ያልፈለገው እኮ ፈጻሚዎች የዛው መንግስት የክልሉ መስተዳድር ኃላፊዎች ስለሆኑ እኮ ነው። የነሽመልስ አብዲሳ ንግግር ስንወስድ የተፈናቀሉና ከግድያ ያመለጡ ሰዎች ንግግር ስንወስድ እነዚህን ፓተርን ስንሰራላቸው ፈጻሚው መንግስት ነው፣ የኦህዴድ ብልጽግና ነው። ስለዚህ ከኦህዴድ ብልጽግና ነፃነትና አርነት መጠበቅ ወይንም የኦህዴድ ብልጽግና ሀዬ አኩማ ዳጋውት ጅርተን ጉርባን ኩኒ ኤኙን ሂማቹ ጅራ ኤኙፍ ዴማ ዱቢን ኢፋዳ ሰገሌን ኬኒ ደገማ ከናፊ ሶሪ ወኒ አማ ጉርቢች ኩን ሀሳውት ጅሩ ወረ መቃፍ ኦሮሞዳ አዳ ብልሱማ ሸኔ ጀዴት መቃ ኢሳኒ ገረስ ዳዬ asdeebisanii qabsoo oromootitti maxxansuu barbaadan jechuudha. Gabaabumatti ummanni kun nuuf gaarii miti. Waggaa 27 guutuu ilmaan oromoodhaa ajjeesaa, ilmaan oromoodhaa sanyii duguugaati as gahanii jiran. Isa yaadannoo waggaa 3 hadhaa yoon isin deebise qeerroon waggaa hedduu osoo qabsooftuu dhiiga isaanii osoo jissanii miilatti dhabanii kolaafamanii gaafin ilmaan oromoodhaa hedduun gaafate sun bishaan dhuge ardha gandi nafxanyaadhaa warra ofii waliif mallatteesse deebisee qabsoo oromootitti as dhawee maqaa adda bilisummaa shanee jedhuun oromoo xureessuu barbaadanii jechuudha. Nuti ammoo noo jennaan noo jennee ofirraa dhogguu qabne, ofirraa deebisuu qabne. Dubbitu jala ga'e kaa, dubbi jala seene kaa, yeroo diinni ari'ee funyaan isaan qabu lakki kaleessa akkastu ture akkanatu san ture jedhanii deebi'anii qabsoo oromootitti as garagalanii ammalleen diina biraatiin waliin makaa ta'aniitiin ilmaan oromoo cabsuu barbaadu jechuudha ilmaan oromoodha. Kanaaf ummanni kun wanni jechuu jiru Shimallisiin illee Abiy Ahimadiin illee warroota maqaaf oromoo ta'anii bilisiginnaa keessa jiran guutumaan guututti himachuu jiran. Haa himatanii walaa nyaatanii maaltu nu ga'e? Nuti kaleessa bakka oromoon itti barbaadutti ummata kanaan argine. Gaafiin keenya tokkoffaa gaafiin afaan oromoodhaa, gaafiin magaalaa Finfinneedhaa, gaafiin abbaa biyyummaadhaa kan ilmaan oromoodhaa hedduu lubbuu itti dhabne rarra'ee hafe. Ardha ummanni kun taayitaa isaanii irratti teessuma isaanii irratti wal dhabanii as garagalanii lakki nuti oromoodhaa kaleessa akkastuu ture yoo nuun jedhan nuti akka qeerrootitti ummata kana fudhachuu hin qabnu jechuudha.
hin soobamnu arma booda ni beeyna jechuudha isaan eenyu akka ta'an qabsoo ilmaan Oromoo keessatti ummata ta'uu miti jechuudha jaarraa kam keessattuu abba torba isaanitti qabsoo ilmaan Oromootiif hin ta'u manni kun dhaloota keenya irratti miti dhaloota keenya irratti miti dhaloota OPDOdha isaan ammaa ka bilisiginnaa abba torbattu hooggansa ilmaan Oromootitti yoomillee akka hin dhiyaanne yoomillee akka hin taane beekuu qabnaa jechuudha ilmaan karaa irra dhalatte kara deemtuun karaa irra dhalattee qabsoo Oromoo hoogganeet ilmaan Oromoodhaa jajjaboon ilmaan Oromoodhaa ka gaafii hedduu gaafatanii gaafiin Oromoodhaa haa deebi'u jedhan waggaa 27 irra hanga ammaa osoo ajjeefamanii osoo dhabamsiifamanii asgaanii jiran warri adda isin hoogganna nuti Oromoodha ofiin jedhu harcee karaa irra dhalatte hundatu Oromoo hoogganaa jedha nu hooggananis hin beekan gaafii keenyallee nuuf hin deebifne dhumatte dubbiin kanaaf achumatti walaa nyaatanii malee achumatti walaa akaawanii malee qabsoo ilmaan Oromoo keessaa hanga xurii qeensaa takkallee hin qabanii jechuudha dhaggeeffadhaa ሀገር ይመራታል አሁን ያሉት የወዲድ አመራሮች ይመሯታል ብሎ ማሰብ በቃ በዳዋ ውስጥ ያለ በዳዋ የተበላ ተስፋ ነው እነዚህ ሰዎች ለማስወገድ ከፍተኛ የሆነ ህብረ ብሔራዊ ጥምረት ያስፈልጋል ብዬ ነው የማምነው ከቲፒኤልኤፍ የሚተናነስ ሴራና ተንኮል አላቸው ብዬ አላምንም ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ድርጊቱ የሚፈጸመው በወዲድ ብልጽግና አመራር ነው ይሄ ሊሰመርበት ይገባል ኦኬ ነሚችኩን እነዚህን ሰዎች ለማስወገድ እነዚህን ሰዎች ለማንሳት ከፍተኛ የህብረ ብሔርን ትብብር ያስፈልጋል ጀ ከፍተኛ የህብረ ብሔርን ትብብር ያስፈልጋል ጀ እነዚህን ሰዎች ለማንሳት እነማንን እነ አብይን እነ ሽመልስ አብዲሳን ሌሎች ብልጽግናዎች የተባዮችን ለማንሳትን የህብረ ብሔር ትብብርን ያስፈልጋል ጀ ኤጋ ኦሮሞ ሲኒት አገርሲሱ ጋራቢን ኡመታ ሰሙ ቶኮ ቀብ ኡመታ አፋን ቶኮ ቀብ ኡመታ አመንቲ ተከ ቀብ ህብረ ብሔሪን ብየሳን ኬሰቲ ኢሳን ፋና ዳበቱ ከኢሳን ደገሩፊ ከኢሳን ፋና ቡኤ ቀብሶተና ቀብሶ ኢሳን ጀዳን በካን ገው ደንደኡ ህብረ ብሔሪን ኢሳን ጀዳን ካም ህብረ ብሔሪን ኢሳን አማ ኑፍ ኦዴሰን ካም ሱማሌ ወጂን ናበታ እናበቱ ማሊፍ ወሊን ገለን አፋን ኢሳኒን ቤከን አመንቲ ኢሳኒን ቤከን ሲዳምኒ ወሊን ናበታ እናበቱ ሲዳምኒ ገዶል ኢሳኒፍ ወጋ ኩዳን ደርቤ በረ ቡልቺንስ ኃይለ ማርያም ናኖ ኢሳኒ ቡልቹ ዋኤ ሚርጋ ሐዋሳ ረቲ ilmaan sidaamaa magaalaa hawaasaa keessatti hedduu dhiiga dhangalaasanii turan ummata kanaa jechuudha gadoorraa qaban sidaamnillee wajjin hin dhaabbatu walaayitaanillee waliin hin dhaabbatu guraageenis waliin hin dhaabbatu silxeenis waliin hin dhaabbatu ummata Tigraay ammoo akka argitan kanaa jechuudha yoo ceehanii Eertiraa waamachuu baatan jechuudha amma akka jiranitti akka amma waliin jiranitti Eertiraa waamatanii Eertiraa wajjin yoo biyya cabsan malee yoo Oromoo cabsan malee Oromoon isaa wajjin dhaabbattee arma booda wonni takka taakuu hanga miilaa wonni Oromoon isaa wajjin godhu hin jiru Oromoo qofaa miti yee hibra biheeriin isaan jedhan waa takka nafxanyaa wajjin godhuu hin fedhan argaa isaanii hin barbaadan jechuudha kanaafi ummanni kun የትኛውን ህብረ ብሔር ፍለጋ ነው is one question is a one question የትኛውን ህብረ ብሔር ፍለጋ ነው ኦሮሞ አፋን ኦሮሞቲንለ አፋን አማሪፋቲንለ ወኒ ኡመኒ ኩን ያዱ ኦሮሞን ኦሶ ሂንደለቲን ገረቱ በረኔ ጉደን ኑቲ ኡመተ ከነ ዱረ የቹ ኡመተ ሰሙ ቶኮ ኡመተ አፋን ቶኮ ኡመተ አመንቲ ቶኮ ኡመተ አላባ ተከቲዳ ህብረ ብሔሪን sabab sablammin biyyasan keessa jirtu ka isaa wajjin dhaabbatanii biltsiginnaattiin buqqisuu danda'an kam akka ta'an hin beeku yoo danda'an haa buqqisanii haa godhanii ni argina garuu ammoo Oromoon
haala amma deemamaa jiru kanarraa beekee of baree ummata kana buqqisuun ummata kana bakka argetti laamsheessuun dirqama Oromoo hundaati jechuudha. Oromoo yoo kana hin goone an dhaamsi irraa maayiidhaan xumurachuuf deemu jira. Oromoo yoo kana hin goone dhiigni ilmaan Oromoodhaa kakaleessaa Walloon keessatti akkasitti saanjaan cafacafanii dhiiga isaanii nu mul'isan. Ambulaansiin mana yaalaa warra geeffame diinummaan kana caaltee hin jiru. Ummata yaalaaf deemu ambulaansii keessaa guuranii akkasii cafacafanii yeroo nutti mul'isan Oromoo diinummaan kanaan alaa hin jirtu. Anamma kana jedheellee hin dubbadhu. Oromoo waan gootu atuu beeyta. Ummanni kun ganda keenya takkaan jiranii. Ijjannoo kee fudhadhu. Ijjannoo kan kee fudhadhu bakka jirtutti. Waan gootu atuu beeyta kana jedhee sitti himu. Diinummaan kana caaltee hin jirtu jechuudha. Ambulaansii keessaa guuranii ilmaan keenya akkasitti saanjaan cafacafanii nutti mul'isan. Arra ummata kanatu hibra biheerii yookiin ammoo sabaaf sablammoota wajjiin taanee qabsoo keenya qabsoomna yaada jedhu akkanatti dubbatu jechuudha ummanni gowwaan kun. Mee ilaala. Eenyu wajjiin dhaabbata? Dhiigni ilmaan Oromoodhaa kaadha Walloo keessatti dhangaleessuun sabaaf sablammiin biraa isaan hin argu. Sabaaf sablammiin biraa isaan hin beeku. Ni beekan. Akkuma waggaa 150 dura sirni Minilikii Oromoo cabsee Oromoo harka muraaf harma muraa irratti raawwate bara bulchiinsa kaawoo xonaa Walaayitaadhaa sirni Minilikii ummata Walaayitaa irratti illee sanuma dalagee jechuudha. Waan haarawaa miti ni beekan. Sirna san deebisuuf ummanni kun waan dhidhiitarataa jiruuf Oromoon of ta'ee bakka jiru irraa of ijaaruu hidhachuu qaba jechuudha. Yoo kana hin goone Oromoon dhiigni ilmaan teenyaa isa fagoo kaleessaa waggaa 4 darbe isiniif hin kaasuan ilmaan Oromoodhaa Tawalloon keessatti akkasitti osoo ijji keenya argu dhaloota ammaa kana keessatti dhaloota keenya keessatti ilmaan Oromoodhaa akkas godhan dhiigni isaanii lafeen isaanii isinaa waraantu. Tairraa maayiidhaa dhaamsiyaan dhaammadhu wanni Oromoon godhuu qabu. Ka diyaaspooraallee ka biyya keessa jirullee nafxanyaa qe'ee keenya keessa jirtu ta suuqa qabdu jira ta lafa qonnaa qabdutu jira ganda keenya keessa biyya keenya keessa godina keenya keessa bakka hundatti iyyuu ni beeyna nuti. Oromoo ummata kanarraa hin bitatin ittiin gurgurin ibiddan kenniniif ibiddarraan fudhatin horiin isaanii akka isin keessa hin baafne horii isaanii of keessa hin baasinaa. Oromoon kaleessa wanni cabdeef sirna gadaadhaa kan ittiin bullu aadaa fi heera kaleessa qabnu tuffannee cabsinee waan dhiifneen malee Oromoon gadi dhaabbatee sirna aadaa kaleessaa sanadha osoo qabaate gumaan ilmaan teenya ilmaan Oromoodhaa Walloon keessatti irratti raawwatame sun ardha haga dubbiin sun silaa kaatee gadabaan dhaabbattee silaa nageenya argamutti amaarri takkattiin nu keessa hin baatu turte. Garuu ammoo gadaa cabse Oromoon kaleessa. Oromoon gadaa balleesse. Kanaaf gadaan qoricha waa hundaati. Oromoon gadatti deebi'ee gadaan haa bulu wanni jedhaa turreef kanaaf jechuudha. Ardha garuu gadaa santuu cabeef dhiigni ilmaan Oromoodhaa akkasitti dhangala'ee akkanatti laallee waa hundaa irra darbuu jirraa jechuudha. Maqaaf abbootiin gadaallee ni jiran, maqaaf abbootiin amantaallee ni jiran. Dhimma kana ni beekanii arganiillee ni jiran. Garuu ammoo wanni takka isaan dubbatan hin jiru. Haga ammaa amaarrillee gocha kana gocha balaaleffatamuu qabu jedhanii wanni takka isaan irraa dhageenye hin jiru. Kanaaf guutumaan guututti gochisu ilaalcha nafxanyaati jennee garuma nafxanyaa deebisuu osoo hin taane amaarrinuu mataan isiitu nafxanyaadha jechuudha. Akkasi fudhadhaa. Amaarri nafxanyaadha diina Oromooti. Gootichi keenya hayyuun rabbi isaaf araaramu Haacaaluun nuuf tuqee deemee jira kana. Diinni keenya isaanuma kana jechuudha. Kanaaf gadaan Oromoo wadha soo cabuu baatee gadabaan dhaabbatteet ummanni tun silaa nu keessan baatu. Ka Shaashamannee jiru ni beeyta, ka Nageelle jirtu ni beeyta, ka Harargee Qullubbii jirtan ni beeytan. Makiinaa ishii Finfinnee keessaa kaafattee Gabriel Qullubbii dhatti ni beeytan. Dodola Adaabbaa ni beeytan. Adaabbaan magaalaa isaaniitu Oromoo qophaayitaachii of qopheessi. Tungumaa dhaabee dhiigan nu jige dhiigan nu dhangalee.
Kanaafuu hanga tokkotti waa irraa bituu, waa itti gurgurachuu, waan isaanii keessa of keessa baasuuf nutis isaan keessa ba'uun inuman barbaachisu. Hanga yeroon geeytee Oromoon bilisa baatee guyyaa mirga abbaa biyyummaa gonfatte takka takkaan herreega waliif herreegnaa jechuudha gadi teenyee. Walii herreegna gadi teenyee sirriitti. Dhiifama naa godhaa, emotional ta'ee dubbadhee jira. Dhiiga ilmaan Oromootitu na danfisee, na dubbisiisee. Social media irratti irra deddeebiin yeroon ilaalu har'a fagaadhee biyya namaa jira malee silaa qeerroo biyyaa wajjin waan goonu beeyna nuti. Qeerroon biyyaa ammoo ni gooti biyyatti. Kanaafuu Oromoo bakka jirtu irraa qophaa'i. Wal qopheessaa. Dhiiga ilmaan teenyaa kan Walloon keessatti kaleessa ajjeechaan akkasii sun irratti raawwatame gumaan isaanii haa baatu. Gumaan isaanii bilisummaa ilmaan Oromootiin, bilisummaa Oromootiin haa baatu. Ammoo wanni gootu kopha qophatti fiigoo osoo hin taane wal dubbisuun, wal ijaaruun, waraana adda bilisummaa uummata Oromoo ijaaruun, hidhachiisuun Oromoon arma booda taargeetiin isaa gama waraana adda bilisummaa uummata Oromoo qofaa ta'ee waraana isaa jabeeffachuudha jechuudha. An kanuma dubbadha. Kanaaf dubbii isinitti baay'isee yaada namoota illee isiniif hin fidne waan ta'eef hanga danda'ameen sheerii godhaa, waliif dabarsaa. የጋራ ሀሳብ አላችሁ የሚለው የተለያየ ፓርቲዎች ህብረት ፈጥረን ወይም ጥምረት ፈጥረን ይህንን መግለጫ ልንሰጥ ተሰልፈናል። ምክንያቱም ሀገራዊና ህዝባዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የጋራ አጀንዳ አለን። በማዕከላችን የምንከተላቸው አይዲዮሎጂዎች ሊለያዩ ይችላሉ። ሀገራዊ በሆነ ጉዳይ ላይ ግን አንድ ነን። ህዝባዊ በሆነ ጉዳይ ላይ አንድ ነን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥምረቶች ቀድሞ መፈጸም ነበረባቸው። በተለያዩ ምክንያቶች ሊፈጸሙ አልቻሉም። ከዚህ በኋላ ግን ጊዜው አልረፈደም። አሁንም ከፍተኛ የሆነ ጥምረትና ውህደት እየፈጠርናት እየተናበብን መስራት አለብን የሚል ጽኑ እምነት አለ እንደ ባልደራስ። ስለዚህ የጋራ ሀሳብ አላችሁ የሚለውን በተለይ እንትን ዘመኑ ያነሳው ከአማራ ቲቪ አገራዊ ጉዳይ የተሰበሰብነው በአገራዊ ጉዳይ ነው። የተሰበሰብነው ህዝባዊ በሆነ ጉዳዮች ላይ ነው። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ አሁንም የበለጠ ተጠናክረን ልንሰራው ከአማራ ቲቪ ኦኬ ወሊድ ደቻኔ ሀሳው ፊድ የባልደራስ ጀዴ እንደ ባልደራስ ጀዴ ከማንኛውም ጥምረት ሰርተን የዲሞክራሲያዊን ምርጫ መወዳደር እንችላለን ጀዴ ነሚቼ ኮን ጥምረትን እንጎዴ ባልደራስ አቢን ወጂን ባልደራስ ኢዜማ ወጂን ባልደራስ እናት ወጂን ባልደራስ ፓርቲሌን ቆምጨን ቀብዱ ወሊድ ዱፍቴ bifa kanaan dhufteetin Finfinnee keessatti ibsa kennaa jirti. Ummata kana wajjin paartiin Sidaamaa hin jiru, paartiin Ogaaden hin jiru, paartiin Walaayitaadhaa hin jiru, Tigraay durattuu baanii jiranii sawwanni kaafnuuf hin jiru. Ummata kana jechuudha. Mee dorgommimmaan jedhamu biyya hedduu keessalleen arginee jirra. Filannoon yeroo adeemsifamu paartileen jajjabaan morkituun dirree siyaasaa san keessatti argamuu qabu ture. Dirreen siyaasaa biyya sanii dhiphattee jirti, cufamtee jirti. Hayyoonni Oromoodhaa mana hidhaa jiran, ummanni badhaan guddaan biyya san keessaa miiliyoonni 60 ta'u sagaleen isaa biyya san keessatti awwaalamee jira. Sagaleen Oromoodhaa ka biyya san keessatti awwaalame ummata kanatu Oromoof sagalee ta'uuf የባልደራስ jedhaniitin ilaalcha akkanaa kana qabatanii nu dhufanii jechuudha. Baaldaraas Oromoo bakkan bu'aa. Oromoon baaldaraas ni beekaa? Hin beeku. Kanaafuu ummanni kun gaarii fardaa beeytu yeroo gaarii fardaa kana maal godhanii gurra bitaaf mirgaa irratti itti hidhaniitin akkuma fuuldura isaa qofaa laalu qofatti hidhatanii tolfatanii gaarii fardaa oofan. Ummanni kunillee umurii isaanii xiqqeenya irraa kaasanii Finfinnee keessattis haa ta'anii biyya Gondariif Goojjam keessatti illee haa ta'anii umurii haganaa kana gaanii jiran. Mee biyyi sun ta'eenyuuti. Konseptii Itoophiyummaa jedhamu saniin illee haa deemanii haa fudhannu asumaa goonu. Itoophiyaa san keessa sabaaf sablammii hedduutu jiraata.
sabab sablammii hedduu jiraatu san keessatti baaldaraas amaara aabiin amaara izeemaan amaara innaatiin amaara biltsiginnaan amaaraallee amaarum ummata amaaraa kanatu sadarkaa guddaa hooggansa biyya sanii fudhachuuf kophaa isaa ni dorgomna jedhee fiiguu jira jechuudha. Oromoo bayi Oromoo of qopheessi waraana kan kee tolfadhu waraana kan keetiin of eegi kana kan nuti jennu nuti. Ummanni kun Oromoo bakka hin bu'u. Baaldaraas jedhamus Oromoon hin beektu nuti illee hin beeknu. Finfinneen handhuura teenya magaalaa teenya biyya keenya irratti wareegamne irratti wareegamu jirra aarsaan hedduunis irra kaffalamu jira jechuudha. Kanaaf ummanni kun tottolfatee sirna dimokiraasii kijibaa qabatanii bakka dirreen siyaasaa dhiphattetti dorgomuuf fiiguu jiranii jechuudha. Ummata gowwaa jechuun ummata kana haguma mootii isaaniitiin baatu. Kanaaf Oromoon mul'ata akkanaa hin fudhatu, qaamota akkanaa kanas hin fudhatu, hin beekus jechuudha. Oromoo qofaatii miti biyya san keessa sabab sablammiin hedduutu jiru. Sabab sablammiin hedduun kunniinuu ummata kana amanee waan fudhatu natti hin fakkaatan jechuudha. Kanaaf Oromoon akka Oromootitti Oromiyaa bilisa baasuuf of qopheessuu qaba wanni jennuuf. Dhaggeeffadhaa. ሰራ ይገባል። ሌሎች ፓርቲዎችም ይሄንን ህብረት ወይም ይሄንን ጥምረት ሊጨመሩበት ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ሌሎችን በተወሰነ ደረጃ ጠይሩበታል። እናቲ ደግሞ እናት ፓርቲ እንደፈራ ያ እናት ፓርቲ እንደፈኔ ጅረኒ ታአኒ ጅረኒ ዋን ኢሳን ዱበታን hin beeynu jalli isaanii tokkuma jechuudha. Jalli isaanii tokkuma bineensi bineensuma. Kunniin hundinuu waa biraa barbaadanii miti. Maqalee barbaadanii miti. Gondariif Goojjam Bahardaar barbaadanii miti. Oromoo fi Oromiyaa barbaadanii Oromoo matana akkamitti facaafnee maqaa Oromoo fi Oromummaa jedhu bittinneessineeti akka barbaannetti maqaa Itoophiyummaatiin biyya san hoogganuu dandeenya mul'ata jedhu qabu jechuudha. Mul'ata akkanaa kana qaban. Oromoof fedhaniitii miti. Itoophiyaanotaaf illee fedhaniitii miti. Osoo fedhanii biyya isaanii keessatti kora sabaa akkanaa kana taatanii ture. Ummanni kun Gondariif Goojjam keessatti kora sabaa takkatti ta'anii guyyaa takka isaanii dubbatanii hin dhageenye yoo Bahardaar qofatti ta'e malee. Sanuu aabiintu Bahardaar keessatti sochii tokko godha. Warri immiyyee Minilik isaan safaariyochi nuti jennuun jechuudha. Dhufanii safaranii ka asallaa taa'ellee aabiiniif dorgoma jedha. Ka shaashamannee jirullee shaashamannee taa'ee aabiiniif dorgoma jedha. Afaan Oromoo dubbata, afaan Oromoo haasawa. Ka Arsii Roobee jirullee Arsii Roobee irraa aabiiniif dorgoma jedha. Afaan Oromoo haasawa, aadaa Oromoo ni beeka. Dodola Adaabbaallee ka jiraatu aabiiniif dorgoma jedha. Seerri ni dhiyeessa ka Oromoo akkanatti taphaan ala ta'uu jirra jechuudha. Nuti kaleessallee beekannee jirra, ammallee fudhachuuf hin teenyu nuti. Ammallee fudhachuuf hin teenyu. Namoota waggaa 30 darbe ka Oromoo dhufee Oromoo keessa taa'ee qubate ka afaan Oromoo beekutu ardha magaalaa Asallaa keessa Asallaaf aabiiniif bakka bu'ee federaalaaf dorgomuu jira. Arsii Roobee keessatti illee ka afaan Oromoo dubbatu ka afaan Oromoo beekutu aabiiniif bakka bu'ee parlaamaaf dorgomuu jira. Oromoon suutaan teessoo parlamaa keessaallee baatii jechuudha. Haguma warra biltsiginnaa Oromoo ofiin jettuun illee hanga baatu jechuudha. Galaanni dhufe akka isaan fudhachuutti jiru hin argine jechuudha ummanni kun. Galaanni dhufe isaan fudhatee maqaa ilmaan Oromootiif maqaa qeerrootiif qarree hayyoota teenyaatiif hafte ummanni hadha biltsiginnaa ofiin jedhu. Kaleessa warra harka dhiigaati. TPLF wajjin ilmaan Oromoodhaa dhiiga dhangalaasaatiin harka dhiqataa ka barbaadan nyaatanii ka barbaadan dhuganii siree bareedaa irra bulaniiti ilmaan Oromoodhaa cafacafaa turan jechuudha. Galaanni as dhufu jiru akka isaan fudhachuuf deemutti arguutti hin jiran. Kanaafi ka goobba keessa jiru ka afaan Oromoo dubbatu aabiiniin bakka bu'ee federaalaaf dorgomuu jira.
ka afaan Oromoo dubbatu Harargee bahaatiif Harargee lixaa keessa ka jiraatu Abiiniin bakka bu'ee federaalaaf dorgomuu jira naannoofillee dorgomuu jira. Oromoo yeroon booda jechuudha. Caffee keessaayyuu ilma Oromoo ka jedhamu dhabuuf deemtii jechuudha suutaan. Dhabuuf deemtii jechuudha. Kanaaf ka dhiiga Oromoo qabaatee biltsiginnaa keessa jirullee adda dammaquu qabaa jechuudha. Dammaquu qaba arguu qabaa jechuudha. Sirni kun sirnan taane sirna Oromoo ijaaruu miti. Sirna Oromoo tursiisuu miti. Sirna Oromummaaf Oromoo balleessu malee sirna federaalaas biyya san keessatti jiraachisullee miti. Kaleessa sirni federaalizimiidha. Maqaaf haa jiraatu garuu biltsiginnaa waggaa 3 erga dhufteen booda sirni federaalizimii caccabee jira. Of course TPLF ilmaan Oromoodhaa yakka adda addaa irratti raawwattee jirti ummata kana waliin. Ummanni kun ammoo dhiiga ilmaan Oromoodhaa kan ittiin dhiqataa ture TPLF walii galee suutaan aangoo ofiitiif kursii teessuma isaaniitiif jecha TPLFin taphaan ala godhanii sila ajjecha ilmaan Oromoodhaa waggaa 27 guutuu kaseeraaf dhiyaatan kan World Courtiif dhiyaatan dhiisaniiti kursii isaanii san itti amananii TPLF wajjin biltsiginnaa waan hin taaneef Abiy Ahmed waraana itti labsee jechuudha. Waraana itti labsu sanis Oromoo wanni keessaa beeku hin jiru, wanni irraa beeynuus hin jiru. Dantaa isaaniiti. Ofii isaaniitiin wal fixan. Waggaa 27 guutuu isaantu wal beeka, isaantu wal dhalche jechuudha. TPLFtu dhalche waan ta'eef isaantu beeka. Akkatti wal gaafatan duraan allee isaanumatu beeka. Wanni kun waan Oromoo bakka bu'aatii miti jennee hedduu dubbachuu jira. Kanaaf biltsiginnaan ammas deebitee nafxanyaa wajjin waliigaltee ishii mallatteessitee ilmaan Oromoodhaa suutaan Oromoo keessaa kaasuuf deema waan ta'eef qeerroon of eeggatee ilmaan Oromoodhaa of eeggatee hidhannoo isaa jabeeffatee Oromoo eeguudha. Nullee hanga dandeenyuun biyya ambaa jiraannullee waan godhuu qabnu waan dandeenyu ni goona. Isin cinaa dhaabbanna. Oromoon isin cinaa dhaabbachuu jiran. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa bakka jirtanitti jabaattanii irratti hojjechuu qabdan waan ta'aniif sagalee isaa kana isiniif xumuraa waan isaan haasawan kanas dhaggeeffadhaa. Namichi kun innaat paartii bakka bu'ee dhufee በመጀመሪያ የዘር ማጥፋቱ በተመለከተ ወይም ዘር ተኮር ጥቃቱን በተመለከተ ማሽሞኑመን አያስፈልገውም። በግልጽ መና አይ ቲንክ ሰገሌ ኢሳ ቁልቁልና እንቀቡ ዱበት ዴቢሴትን ኢሲኒፎን አጀላ አብዛኛዎቹ ነጥብ ጣይር የሄደበት ይመስለኛል። በተለይ ትኩረት ሰጥ የፈለኩት ከጀርባ ህዋት አለ ኦነግ ሸኔ ያለ እየተባለ የሚሰጠው ስያሜ ያሰ ኤጋማኑፍ ዳጋኒ ያለን ከብሶም ኩፋኒ ኦሮሚያ ቢልሳሱ በዳዶ አንዱገኒ ያደሮተኛ ኻሳ ቱቢረት ሰብስክራይብ ጎዳ ዳወዳ መጋላ ጉዲቲ ዴራፍ ለንቀሎ ያድሌ ደዋዳ ቡርቂሲፍቱ አርቲ አመቱ ወዩዳ ለመፋነ ረሪ ውበዳ አመሌ ወሪብ ሰሰብደ ዲኒ ነማይቲ ጀችዮ ሲገሌ ኦኒ ሌንጫ ጉዳ Oni leenca guddaa waraaboo waan malee. Heessummaan ol seentee ulaalula taate hokkee tola seentee dhiiga koo dhuunfattee yoo seentu kallattee hangaar baagee seena keessa guddattee itti galoo heerri dhibbaa heerri lammii teenyaa lallabaa dhagibbaadhaan maddeeyanii. Ooy 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 ooy
Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godhaa, daawwadhaa. Magaalaa guddittii dheeraaf rankalloo yaadillee dhawaadha. Burqisiftuu artii ammaltuu wayyuudha. Lammaffaan hararii hubadhaa ammallee warri sassabdan jinni namaa yiitii jechi yoo sii galee oolni leenca guddaa waraaboo ammallee. Heessummaan ol seentee ulaalula taatee fokkee tola seentee dhiiga koo dhuunfattee yoo seentu qallattee hanga arbaa geessee na keessa guddattee itti galoo heerri dhibbaa heerri lammii teenyaa lallabaadha jibbadhaan maddeeyanii. Waasan qofaa miti guuza jiraa baay'ees nutti affeerratte tafkii fi tufaanaa sinjirees yaamteenti osoo nurraan qooniin madaan kaleessaati murruqii dabaltee calii calanqootti kanaaf hin gufattuu qabsoon oromooti itti fufti qabsoon hamma bilisoomnitti. Daloonni qubee jajjabiitoo jenerashiin ammaa gootoonni eeguutu bilisummaa keenyaaf tanabbanisumaa. Yeroo daloonni qubee jajjabiitoo jenerashiin ammaa gootoonni eeguutu bilisummaa keenyaaf tanabbanisumaa. Wabalkitu gabrumasitu daramata akaku ababulani kesikota dandiras meisu demshini yakota akaku ababulani kesikota dandiras meisu demshini yakota yagalota kubidalota karone alsabon safetin olomo tokome yagalota kubidalota karone asabon safeti lamiko tokome warega makali fitte keirama olamon tokuma jabisa tokuma injifannoon galuu fagoon sahi amma olamon tokuma jabisa tokuma injifannoon galuu fagoon sahi amma. Daloonni qubee jajjabiitoo jenerashiin ammaa gootoonni eeguutu bilisummaa keenyaaf tanabbanisumaa. Yeroo daloonni qubee jajjabiitoo jenerashiin ammaa gootoonni eeguutu bilisummaa keenyaaf tanabbanisumaa. Oromiyaan bilisaaf subadhaatu waan dhuganii yaadannoo teenya haasaa galiin dhufee aja'anii
baatenya idaachuuf qopheessaa ja'anii daadannooteenya kaasaa galiin nuuf gayaa ja'anii baatenya idaachuuf qopheessaa ja'anii jettee kaate qeenoon du'aa fi jiruudhaas walqinaa kaayyattee jettee kaate qeenoon du'aa fi jiruudhaas walqinaa kaayyattee itti fufti qabsoon bahaadiyyaaf tabaaf dhiphatii amma bilisoomtu Oromiyaan guuturaa guutuutti yeroo gabaabdutti itti fufti qabsoon daawwadhaa. Ohooy 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 magaalaa guddittii dheeraaf lanqalloo yaadillee dhawaadha.